Jecha sin jaaladha jedhu osoo hin fayyadamne tooftaa biraatiin ergaa sin jaaladha jedhu akka dabarfachuu hin danda'amu beektu laata. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanalaa YouTube kan taatan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya alas warra jirtan iddoodhuma jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu dachaadhaani. Ani obboleettiin keessan nagaa kootisaaf haa galatu. Egaa warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaani maatii keenya nuuf ta'a. Warreen dura maatii koo turtanii like share gochuudhaani karaa adda addaan kan na jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Tole mata dureen keenya irraa jecha sin jaaladha jedhu osoo hin fayyadamini akkamittiin jaalala keenya ibsachuu dandeenya isa jedhudha. Kanaafi qabxiiwwan armaan gaditti tarreeffaman ni jiru. Isas haga dhumaa waliin ilaalla. Isinis viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Yoo jaalattan hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Tole qabxii tokkoffaa irratti kan kaawwame ija keessa kallattiin ilaalu. Ija keessa kallattiin nama jaalatan yoo ilaaltan onneen ni daahatti namni isin ilaalu kan isin jaalatu ta'uu hubatti. Kun yeroo tokko itti fayyadamne osoo hin taane osoo hin beekne kan ta'udha. Sodaadhaan ija keessa nama ilaaluun humna guddaa qaba. Ergaa sin jaaladha jedhus ciminaan dabarsuu danda'a. Kanaafuu ija keessa wal ilaaluudhaan illee jaalala keessan dabarfachuu yookiin immoo nama sanaaf jaalala akka qabdan ni ibsa waan ta'eef jechuudha. Tole qabxii lammaffaa irratti walakkeessuu gaafa jennu wantoota wal fakkaatu hal tokko raawwachuu. Kana jechuun inni tokko fakkeenyaaf bishaan hunataa yookiin bishaan dhugaa yoo ta'e inni kan biraatis akkasuma namni jaalatee jiru suni wanta namni sun godhe sana raawwachuu wantoota wal fakkaatan yeroodhuma tokkotti nama sanaan walakkeessuu gaafa jennu wanta wal faana raawwatamu dubbinaa ta'uu gochaan wantoota garaagaraatiin waa tokko wal faana raawwachuu jechuudha. Tole qabxii sadaffaanii kennaa wal badhaasu jedha. Qarshii ta'uu danda'a, meeshaa adda addaa, uffata wantoota garaagaraatti kennaa wanti kennamu. Wanti ati fuutee yookiin immoo bittee nama sanaaf tola kennitu kennaa jedhamuu fi kanaaf kennaan immoo mallattoo jaalalaa yookiin immoo mallattoo kabajaa nama tokkoof qabnu jecha tokko osoo hin dubbanne kan ittiin ibsannu keessaa isa tokko waan ta'eef dhimma itti ba'uun ni danda'ama jedha. Kanaaf kennaa garaagaraa gaafa nama kenninu kennaa nama kenninu sun nuti maal yaanneti yookiin nama sana kabaja waan qabnuuf yookiin immoo jaalala nama sanaaf qabnu ibsuudhaaf kennaa adda addaa kennuufii dandeenya. Kanaaf nama jaalattanii fi kennaa kennuudhaanii jaalala keessanillee akkasuma ibsachuu ni dandeessu itti fayyadamaa isiniin jedha. Tole arfaffaa irratti walitti siqanii taa'u. Fageenya gidduu namootaa jiru dhiphisuu. Humna cimaa onnee fi sammuu namootaa walitti harkisuu dhiyeessuu qaba. Namni jaalalaan qabame isa kana irratti fagaatee hin jiraatu. Fagoo taa'uun isaaf hin mijatu. Kanaaf itti siqanii sagalee dhahannaa onnee dhageessifachuun jaalala ibsachuun ni danda'ama jedha. Kana jechuunis fakkeenyaaf nama ati jaallattu tokko naannoo tokko teessu yoo ta'e nama sanatti dhiyaatanii taa'uu jechuudha. Kanaaf kanallee itti fayyadama. Jaalala ibsachuu irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef yaaluu dandeessuu isiniin jedha. Tole inni itti aanu qubbeen wal qaqqabu. Harka keessattuu qubbeen qaqqabuun mallattoo jaalalaati. Akka hedduu qaqqabdaniin irra deddeebitanii sin jaaladha jecha akka jirtan hin dagatinaa. Kanaaf quba isaanii quba nama jaalatanii yeroo qaqqabdanii yeroo baay'ee nama jaalatan qaqqabu sulla ta'ee fi jecha sin jaaladha jedhu dabarfachaa jira yoo jirta waan ta'eef
kanaaf kunillee faayidaa qaba. Wanta ittiin jaalala kee ibsattu keessaa isa tokko sin jedhaa jechuudha. Tole inni itti aanu immoo libsuu ijaa wal faana nama haala nagaa keessatti si'a 20 daqiiqaa tokko keessatti ija isaa libsata. Libsuu walirraa hin cinne mallattoo jaalalaan qabamuu yookiin gama nama tokkootiin harkifamuu onnee walitti hidhamuu agarsiisa. Hedduu libsannaan ergaa sin jaaladha nama si fuulduraa dhaabbatu gaheera sin jaaladha jechuu fi hin cinqamini jedha. Kana jechuun libsannaa ija keenya yeroo baay'ee walittaansinee amma libsanna dafneetoo libsanna yoo ta'e kanaaf namni sun immoo fuuldura keenya jiraata taananii yeroo baay'ee waan akkanaan duratti mul'ata taananii nama sunis yoo siif hubata ta'ee sin jaaladha jecha jedhu mallattoo jedhu sila ta'eefi kanaaf kana karaa kanaan illee dabarfachuun hin danda'ama hin cinqamina jechaa jira jechuudha. Inni itti aanu sagalee nuti baasnu haasofni suuta yaa'u gurratti nama mi'aawu waan hammaataa ergaa jaalalaa dabarfata. Yeroo haasofnu sodaan hudhamnee haasawuu hin qabnu. Keessattuu dhiirti yeroo haasawu sodaan yoo qabaate dubartiin hin jaalattu jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaan guutameetoo namni suni waan dubbachuu barbaade ta'uu erga dabarfachuu barbaade guutummaan sodaa keessaa ba'ee ergaa yookaan immoo wanna namni suni baruuf qabu sana seeraan dabarfachuu qaba jechuudha. Maaliif shamarran dhiira sodaatu in jaalatanii jechuudha. Dhiira cimina qabu ofitti amanamummaa qabu jaalatu sila ta'eef jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa qabxiiwwan amma armaan olitti tarreeffaman kanadha. Irraa barumsa argattu jedhee abdiin nan qaba. Akka armaan olitti isaan tarreeffaman kuni qabxiiwwan akkasumas tokkoffaarra gahee haga dhumaatti inni tokkoffaarra ija keessa kallattii wal ilaaluudha. Lammaffaan walakkeessuu akkasumas immoo kennaa garaagaraa waliif kennuu walitti siqanii taa'uu akkasumas immoo qubbeen wal qabu libsuu ijaa sagalee suuta walitti haasaasuu isaan kanadha. Isiniif galaasanii jedhee tana yaada. Yoommoo dogoggorri jiraate dhiifama godhaa asirratti isiniin jechuu barbaada. Egaa mata dureen kiyyaarraa kana fakkaata. Maddi isaa immoo qorannoo saayikooloojii qorannoo jaalalaa irratti taasifamedha. Anis waan dubbise irraa isiniin qooduu kooti. Egaa obboloota kiyyaa barnoonni kiyyaarraa yookiin immoo ergaa isin dabarsuu barbaade isa kana fakkaata. Akka itti fayyadamtanis abdiin nan qaba. Tarimmoo namoonni wantoota akkanaa kana raawwattanii jaalala keessan ibsattanii milkooftan illee yoo jiraatanii akkasuma koomenti jalatti nu beeksisaadha. Maaliif wanta irraa fayyadamtan tokko isinillee yoo qabaattanii wanti kun sirriidha anallee itti fayyadamee jira wantoota akkana raawwadhee milkaa'eera wanti jettan jiraate nuuf qoodaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif mata dureen kuni fakkeenyaaf namoota jaalatanii yookiin immoo gaafachuu sodaatanii jaalala isaanii afaanii baafachuu maal jedhee gaafadhu yoon gaafadhe maal laa deebisti yaada jedhu wantoota kana gochuu warri sodaatan jechuudha. Warri baasanii baasanii jecha jaalalaa kana ibsachuu sodaatanii gochawwan yookiin immoo wantoota ammaan olitti tarreeffaman kana gochuudhaanii haala salphaadhaan jechuudha. Akka namni sun jaalatamee jiru yookiin immoo akkasin jaalala dabarfachaa jirtanii isinii baruu danda'u sila ta'eef wantoota tarreeffaman kanatti fayyadamaadha. Warreen sodaa qabdanis haa ta'u warreen immoo sodaa isin qabne jalqaba osoo wantoota kana hin raawwatinii kallattumaan deemtanii nama sanaan isin jaalladhe jechuun illee
in ulfaata maalifi wantoota jaalala ibsan duraan dursa nama sanatti agarsiisu jaalala isaaf qabduu fi kabaja hiddooti qabduuf itti agarsiisuu qabdaas jechuu barbaada. Egaa kana fakkaata egaa obboleewwan koo agayyoon waan waliin turtanii fi guddaa galatoomaadha. Ulfaadhaa iddoo jirtanitti nagaanaaf ta'aadha. Akkasuma immoo dogoggorri soo jiraate qeeqa yoo qabaattanii na beeksisaadha saanduqa koomentii jalatti isiniin jechuu barbaada. Xumureen jira har'aaf qabadde kan nu feesuma kana galatooma ulfaadhaa iddoo jirtanitti nagaanaaf ta'aa.